Dhumaati subhanallah namoota. Thank you. Oh my God. Bubbee. Nay. Adanya daraja doktor Ibalal, doktor asli. Gurreko, Jot, and Adabi Tokofa. Thank you. Bubbee Kia. Mube kamin. Mube Bubbee. kairo jiru. Mube kairo Bubbee. jiru. Bubbee. Iddoo fedhaa jiraatu bubbee. Yeju Mubarak Musammati Momain. Miti. Bubbee miti bubbeedha. Adabi Tokofa. Injifataa. Thank you garuu Adabi Tokofa. galatooma. Bakka boyni na dhagayi bakka nama guddaadha bari boyicha hin barbaachisu boyicha keessaa bahi haadha koo ani wanni waggaa namni torba baradhe akka Oromoon hin boonne fi Adabi Tokofa. Erti doktar. Ayyee. Yeroo 5 doktorii kiyya asitti himachuu sodaadhe malee giiftara kee tokkoffaa gurraachatti heerumuu barbaadaa wal nufuusisii jetta. Hiriyyaa kiyya jira ati beekuu dhabuun noo problem. Mucaan akka malee jaaladhu jira. Goonni namni tokko isa hin dandeenye amma inni dhufnaan si moo'adhe. Adabbii tokkoffaa. Gurraachaa jennaan jira goota ka giiftara Oromoo guutuu gurra qabee gara. Lammaffaanu. Lammaffaa ijoolleen dhiiraa warri yeroo dheeraaf miidiyaarra fidee ani waan dhiirota gaafii jaalalaa keessa boochisaa ture warri dhiiraa warri dhiirummaa akka dhiirummaa keessanitti booyuu keessaniif natti rifattan yoo jiraattan dhiironni Oromoo isin jaalala beektanii warri bo'ullee waan jaalala isin beektanii bu'anii nuti ijoollee shamarranii jaalalaan beeynu dhiifamaa jetta. Nu salphiftee maal kan guyyaa dhiira Oromoo boochisaa ooltan miidiyaa irratti. Sadaffaanu. Adabbii sadaffaa sirba shawaa manattee bulloo achi siitee caffarta allaqa. Lammaffaa. Fudhadhu. Ayyee. Mucaan shugar daadhiidhaa barsi hawwataa በጣም ሀብታም ነው garuu osoo gurraacha Alfalleetum. Si qabeenyi jaalalan ta'u. Siigalee. jaalalallee beeka. በጣም ፍቅር የሚያውቅ ልጅ ነው። In argine ka. Anaaf beektaa nama jaalala dhugaa jaalatu nama kabaju nama rabbisaa sodaatu nama kabaja dubartii beeku malee qabeenyi በጣም ittiin dhufsisan hojjetu qaba. Gaafa waan kabaja dubartii beekuun si garafe. Qiflissigin warabbu kolle rabbiin dubartii ijoollee uleedha jedhe. Wallee dhiira jechuun ka dubartii jaramu malee ka dubartii sossobuu miti si galee. Amma dhiironni si bira jiran kun jaalalan beektu wallee. Maali waan akkasiin jiruuni amma gara adabbii kiyya fudhadheen wal gaggeessinaan maal jechuudha ijoolleen asirratti ijoolleen qophii yeroo jaalalaa irratti dhiyeessaa ture dhuftanii jaalalli isin boochisaa ture anatu isin boochisee garuu maal jechuudha Kaasitu garuu tuttuqee bakka madaa isaanii hooyxee boochiftaa bar. Gizee ati gaafii jettee miskiitichi dhugamatee jedha. Ana fana meeqatu ishee irratti godhe gizee yoom akkatti naa boota naan jedha dhugaa rabbi. Shamarri nu garuu ani sila laali amma namoota bo'an nan beeka waan garaa isaanii himanii haasa'an nan beeka yoo warri sobaan dhufanii bo'anis jiru namni dhufee na shawwadee boo'ee sobee boo'ee deeme ani beekamuu kan beekamtii barbaadeen warri jettanis jirtuuni. No problem. Kuma sagalii kana taaptaa binuun finaa hundi keessan sirri tuttuqa. Taalikuu Tinqisaabuu galatoomii. Isin taappii goraa nu hin moona. Taappii goraa. Tapha kana hin moona taap goraa anaa isin hin jirre na amana. Mee na amana warri taaptaabii taap goraa hosiisa akka moona hin laaltan. Dhimma nuyi bakka innaa shannifaalle. Taappii qofa mallattoo tiktaakitiif taappii. Maareefuu ima moona miti. Kuma 15 galte. Fagaatte bakka. Simmeetaawii ta'e diyaaspooraan achi jiru.
Jabaadha. Geemii beellamaati mana irraa hafte. Geemii beellama. Nama koo geemii beellama kiyyarraa baaf. Nu jalaa fagaate. Dabili keessa nu jalaa fagaatan immoo naafadha. Immoo nu fagaatte. Defa. Deebii godhaa defaati. Deebii. Deebii tattaabbuudha. Dammati. Hundi keessan naaf galatoomaa. Mooha. Xaalitii thank you. Koomentiin akka figirrisu. Miliyoona tokko tuqaa shan galataaf taabii subhaanallah. Koppiliinkii godhaa haya. Namni Defa. 3,000 kun yeroo shan koppiliinkii godhame yeroo shan. Koppiliinkii. Koppiliink. My family. Ila waanuma asiliin jedhu dhaggeeffadhaatii godhaasitti. Ni jiru. Callisnee moona. Silent killer. Doktor, Wayyee. jabtamti bishaan dhugi. Bishaan dhugaara koomentii dubbisaa jira malee. Simoo'uun malabar. Hin beekamu maal dhiisi. Simoo'uun Namoota qaqqaalii jira na bira. laashanifish. Ta'u. Macarasa konaattaa shan fayyum doktor. Wallahi. Dafa. Kakkuuttee. Maal adabamta'oo Simoo'uu ade qabxii kuma gurusha hin adirsitu kana jijjiire. Maali gurraacha keeniyaa keetu dhufe isatti hin heerumu jedheera ni bartaari na fuusisii jedhee giifti Torbaan si kana kenne keessa hin heerumu. kaayiroo heerumtaa Simoo'aa. Tikeeta isaa ergita kan. Ankuma 60 fa'aa osoo ta'an nama moo'ee baraa gabiimaa mana kiyya buutiin amani. Ani moomus konfiidensiin kiyya asii ol jiru. Bakka ati mooya akkasii jedhedha. Konfidaansummaa osoo hin taane ani mooyus mooyamus ta'eetii jedhe akka ijoollee kiyya qalbiin Guys. gaddeemu. Ishii jedhe akkas afaan siin dijjirre moote. Moote jedhe. Moote irraa jedhe. Ani moo'amus mootus ta'eetii jedhe. Amma Congratulations. thank you Asloo. Amma gaaffii si gaafadha. Amma naasofna. Amma gara interviyuu kiyyaattiin darbaani. Istiidiyoon kiyyan jalqabaani sagantaan koo hin eegala amma. Jalqabuufi kan hin deemu. Beekee thank you. Harka fuunii kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota tiiktookii kiyya bakka jirtan maratti nagaan jaalalli kabajni kiyya daangaa hin qabne isin haa ga'u. Har'a Doktora Asilii waliitiin kan itti taphachaa ture. Muwadheetiidha kanan jiru. Gaaffiif deebii waliin gaggeessinu egaa kallattiidhumaan gara gaaffiif deebii kiyyaatti darbuudhaan dura giifti duree isaa akkana nu baasuudha kan inni qabu. Giifti duree nu waami. Sanboota gaaffii kiyyatti hafu. Raftee moo? Rafteerti haa dhugu. Rafteerti. Dhugaa? Hin dandeettu isiin halkan gideen akkatti shamarranii wajjin inni fiqir minaamin jedhuun kan jalaara. Maa na beekti? Haati seenaa na beekti. Na jaalatti. Naan kabajaani. Giiftii kiyyaanii jaarsa keetti hin heerumu. Siin jaaladhaa siin kabaja. Siif immoo nan dhaabbadhaa jedhee maal jechuudha? Kanuma kaa'amma. Rafteetti? Ayyee. Tola amma suman gaafadha. Gaafadha. Asiriin egaa amma goota jaalalaatii jedhu yeroo baay'ee. Goota jaalalaa innaa jedhanii goota jaalalaa isa salphaa miti. Nama aduu keessatti, beela keessatti, dheebuu keessatti bu'aa bahii hedduu dabarseedha jedhani. Mee kanarraa waan nu himime. Gootummaan kun sadarkaa kabajaatti doktora kabajaa jaalalaa jedhame gonfoon irra kaa'amuu qabaa jedhu natti himanii turanii odeeffadheeraanii. Mee asiloo maaltu ture goota jaalalaa kan akkamitti jechuu danda'an? Ani tokkoof irratti goota isa kufee kuffisutti beekamee ta'a maka uummanni keenya miidiyaa irratti simmeetaawii si godhuuf miira keessa si galchuuf ati goota minaamin siin jedhu kana ayimachinya tokkoof haadhuma irratti jalqabuma irratti nama miidiyaa gubbaa wacu kana yeroo koomitii dhufanii goota keenya jedhan ayimachinya tokkoof irratti. Ijoollee suudhiiti sagalee taa'uu jettaan taa'aa jirra obboleessoo. Saayidame or suudhi jenna ganama ta'a turre eda ta'a kana ta'a turre feesbuuka dhaqaa laala gimaatamu isin deemtanii taatanii
takka edda sheekota wajjin hundi keessan taa turre eessa dhangile sana. Tokko kana lammaffaa irratti mootu ليش حبيبي؟ aboos inneetti keessa jirra mana abbaan attanyaa min deede. jedhamu. Likki Ni likki jira keessatti baay'ee. maal? Sheekuma duriyyeen jibbaaman ati sheeka duriyyee maammiira keessa galtaati. Abdii Hin baatamu Moonii fi akkam nagaa gaaffiif jirta. deebii irra jirra. Waliin taphachaa turre doktoraan. Yoo teessanii dhaggeeffachuu barbaaddan teessanii dhaggeeffattu. Lakkii ba'uu qabnu jechuudha. Istiidiyoo kee gaaffii malee seentanii. Dhiira kana hunda biratti naa ta'u. Icciti. Hayyee amma gaa baatanii moo dhaggeeffattanoo karaa foddaa keessanii. Takke Aslii garuu qoy. Tole moonii galatoomii. Takluu qoy. Ay aslii amma kana nu mara nu jibbi taate. Jibbuu miti barkun. Dhimma jireenya keenyaa naaf isii wal affaaqqaraa jiru isin ilaallatu jechuudha. Min naante see dhiira gaaffiif deebii irra jirra. Gaaffiif deebii irra jiraane duuba istiidiyoo keessa jarri maal waan kaameraamaanidha. Akkas Kun godhin protokoliin asli kun kaameraamaanidha. asli Takiluun ogeessa kaameraati. Abdiin daayirektara. Akkanatti hin fudhadhuuti. Warreen jala kana jiran immoo odeessii keenya. Dirqama aniifati istiidiyoo teenyee hin haasofnu bara. Daayirektarri jira, ogeessi kaameraa jira, saawundi siistamii baay'eetu jiran waan ta'eef isaaniin akkanatti fudhadhu. Kunoo amma aniifati itti fufi ati gaaffeessi gaafadheerraa isaan callisanii haa dhaggeeffatanii ati itti fufi. Dhiira sadiin dubartii takka sallabsiiftee gaafattu natti tolu baay'ee naaf waan ta'eef. Isaan gaafadhu bara. Isaan gaafadhu si waliin hin haasa'amu. Gizee kophatti malee hin ta'u. Ajaa'iba rabbii. Dhugaa rabbii waan yaadachiise istiidiyoo dhufanii maal jedhu beektaa? Inni kunoo warra kaameraa dugda duuba dhadhaabatan jiru miti. Warri kaan sillee gubbaa taa'aniiti wannoo bakka istiidiyoo itti waraabamu takkeen argeera. Isaan kana baasi kaanumaafsitu taa'ee haasa'amte. Ani iccitii kiyyaa akka abdiin baruun barbaadu baay'ee iccitii dhuunfaa kiyyaa akka Inuma dhaga'amaa bara. Amma ati Inuma dhaga'amaa. anaaf immoo takluu baqatte amma haqa beeku iccitii kiyyaa akka abdiin baruun barbaadu yookiin abdiin ija hidhatee taa'uu qabaa ganaa ta'e. ani ija hidhadhe kuno. Aboo, shitti jaalatta. Guyyaa hundumatti bitta baroorchitti. Moonii gaafadhume. Itti fufisaa doktar. Yeroon keenya gubataa jira. Daqiiqaa. Yeroo deebi gaafii. Doktora Siliinii goota jaalalaati jedhu. Keessaayyuu beela keessatti dheebuu keessatti biyyaa kaasee aga dhaqee Ijipti kaayiroo bahutti bu'aa bahii hedduu nama dabarseedha. Gama jaalalaatiin wal qabatee. Kanaafuu mee maaltu irra ga'ee bu'aa bahii akkamii dabarsee akkamittiin immoo goota jaalalaa jedhame maqaa qofaa miti jedhaniiru. Kun waanuma dhugaa nama jaalalaaf gatii kaffaleedha jedhani. Mee kun akkamiidha? Maaliidha? Maal dabarsee doktorri akkamitti goota jaalalaa jedhame? Kun dhugaadha kunoo jaartiin nama torbaan guutuu naa booyaan jirtu nagarreeti miidiyaa kanarra jirtu. Dhugaa. Inni kun Eenyu isheen? mootummaa jaalala keessa dabree yeroo ammaa kanatti jaarsa kiyya anatu malatti barbaada. Atu mana ishina jettee jaartiin nama naa booyaa jirti kurrifattee akka waan haaraa.